Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu alhamdulillah galata rabbii huna gaarra fayyirootti yaa wajjin jirraa galata rabbiin haa ga'u. Namni tokko gammachuudha akkana si dha'uun gammachuudha akkasii huna irraa gammachuudhaan taa'u jirraa isinillee baay'itee jirti rakkoo hedduu isa wajjin dabarree rabbiif galanne haa ga'u jennee gaa'uun akkanatti isinii taphachuu jirraa isinoo maal nuun jettan warri karaa koomantiitiin fayyisuusaa rabbii haa fayyisu rabbii si haa fayyisu haa fayyattan. Baay'ee takka galatooma asumaanuu gaafee Yeruzaalem feeru maal jettame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya bakka jiraattan isiniin jecha kunoo dhufnee jirra gammachuu fi jaalalaan dhufnee jirra. Egaa arraan tana wanni ibsachuu asbaane jaalala. Egaa jaalatti teenya isinii haafuftu jaalatti teessanitti isinii haafuftu jechuu fedheeti itti isinii haafuftu ja'aadha. Nu eebbisaadha. Akkasii du'aayi nu godhaadha nu eebbisaadha inshaallah rabbiin gartee hamtuu nurraa haa qabu khairii waliin nu haa qabu. Egaa arra kun gammachuudhaan isin duratti as baane rabbiin gartee waa hundaa'u khairii haa godhu. Akkasigaa jaalalti teenya amma achi mi'aa deemti moo kam? Akka damman mi'aa achi deemte hanaa achitti. Jaalti teenya akka damman mi'aa deemte adawwiin duraan nu jidduu jirtulleen dhabama taatee jirtii cilee bishaan buute rabbi haa godhuun isiniin jaa. Hordoftoota keenya gaarraa gammachuudha gammachuun teenya gammachuu teessanii hedduu takka gammadaadhaan isiniin jaa asumaanuu gaafee. Maalirraa gammaddame I love you jennee jirra. I love you jennee jirra gaa. Afaan hin beeku bakka kanatti. Kanaaf jechuudha jaalalti teenya walumatti dhaabbatti afaan hin beekuu fi kana osoo. Afaan Ingiliffaan beeku kaan. Sin jaaladha jechuudha. Sin jaaladha. Akkasii atilleen gaawwan baay'ee na jaalattuuf gaa nama wal jaalatu adawwiin jidduutti illee ni baay'attii gaa adawwii cilee bishaan buute haa godhu. Akkasii gaa adawwii fuullu gadi isiniin jennee hordoftoota keenya gaa warri barreessifamaa karaa koomantiitiin feeruzaa rabbii haa fi hojjettanillee baay'ee takkalatoomaadha. Rakkoo fi hamtuu teenya hedduu wajjin dabarsinee hordoftoonni keenya baay'ee takkalatoomaa alhamdulillah galata rabbiitii huna ga'amma mana haaraatti gallee. Nutillee walitti haara'uumuuf deemna waan ta'eef kanaaf hunagaa feeyiroolleen asumaan gammachuu manaa qabdu anaaf isiin fayyuudha. Naafitillee jaalaltee haaroomaa deemti. Haaroomaa akshiina jijjiiraa jechuudha. Haaroomaa if haaromsaa deemti. Jaalatana haaromsuu jechuun namni tokko yaada qabu waliin dabarfatee jaalala wajjin nyaatee dhugee kofolee taphatee jechuun jaalatti san haaromuu jechuudha. Jidduu margaa deemti. Akkasi haayiti adawwiin teenya cilee bishaan buute jennee dhabama jennee haasidaafistii nama walii galee wajjin jiraatu dhabama jidduu amma booda gurra namaan kanneen. Anilleen gurra namaan kannu. Angurra nama fedhee kan. Jaalattummaan teenya qofti adeemtu. Angurra sii miti silaan jaartii lama qabaadhee gurra nama tokkoon kan. Jaartii lama qabaadhee jibboo harkaa kana nurraa dhiisa kan. Dhaggeeffadhu gaa akkasitti jechuudha gaa adawwiin teenya dhabama jennee jirra. Jaartii lama taanaan bira qaba. Amma gaa'uun nama seene. Gammachuun teenya gammachuu teessanii san jalaa fi boo'iti. Amma gaa gammachuu teenya beekadhu kan nuti hordoftoosaa ibsuu dhufneef hanqa gammanne baay'ee takka akka gammanne. Nuumaafillee baay'ee takka haa galatoomuu. Asitti nu galchee mana nu jijjiiruu kanaafis baay'ee takka haa galatoomuu. Silaama gammaddee mataa wal dhunganna ture. Ammallee yoo si dhungadhe maal rakkaa'u? Akkana godhu. Anoo as jala qabate itti deebisi gaa. Ta'e sadii ta'uu qabdi. Sadii. Akkasi gaa'uun hordoftoota keenya akkanatti. Sunsumni nuu sadii ayyee. Anaa fi egaa sunsumni gisee dhaaban beekadhu waan tokko gisee bu'uura isii gaffageessanii dhaaban. Akka sunsuma sanuu gisee ilaaltu akkam akka inni sossoonetti. Akka sossoonetti hin godhin mati lama goote. Akka sossoonetti dhaabbatuu qabaa jechuudha. Tole bareeda. Akkasii kun hogaa arraan. Amma gaa jaartiin sadii fi sunsumni sadii walitti hin fidin. Jaartiin jenne boon jaaris. Aywa. Jaartuma sana biraa maa deemuuti deemuuti qalbiin deemaan taate. Ani akkasitti gaa'uun hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hundi fayyadamu. Osoo asii nutti nageen yeroo adii si gaamman ta'a. Ati mana afaan hin dubbatin. Amma jaalala jirraami. Eega. Jaalala jirraami. Waswaasni si seenuu jiru. Amma gammachuudha isaanii ibsuu dhufne moo. Gammachuun teenya gammachuu teessin akkana aarsuu dhufte. Laasi aarsuu hin deemu. Yoomillee aaruun qabdu. Yoon ansi aarsellee obsu qabda beekadhooti silaati. Nama wal jaalatu jechuun nama waliin rokotu. Nama waan dabree yaadatu. Nama gartee waan fuulduraatiif abdiif wal qabatu. Nama wal jaalatu jechuun akkasi. Jaalalti akkasii jiraannaan wanni fedhee ni ta'a ta'ullee ni danda'a arras borus ni ta'a.
inshallah khayyoo teenya galmaanni geenye jenneeti annaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaahuno alhamdulillahi rabbil alamin akkasiin isiniin jagaan gammachuun tiyya tana fakkaattii hedduu takka gaabba bal'isee asumaan gaa adawwiilleen ta nu gammadduu fi ta nu gadditu hedduu takawaan keenya kana gartee walitti deebiinsa keenya kanaa fi anilleen gaafaan fayyaa dhabsinis kagammadu wayii dhabama. Kagammadu hin dhabamu gaa adawwii rakkoo. Kagaddullee wayii dhabama. Kagaddulleen haa galatoomuu kunoo fayyeetiin jira gammachuudha irra isinii fi kagammadu saniif ammoo arra guyyaa isaan guyyaa gaddaati. Kanaaf gaa inshallah rabbiin gartee nama walii gammadu rabbiin hin godhini hamtuu dhufte keessatti warra gartee hamtuu dhufte keessa walii gaddu warra gartee toltuu dhufte keessatti gartee walii gammadu rabbiin waa godhu akkasii jaalalaa fi gammachuu rabbiin waa kennu naafsi qofaaf osoo hin ta'in jaalalaa fi gammachuu hawaasa Oromoo guutuudhaaf nama Islaamaa guutuudhaaf akkasuma ilmaan muslimaa hundaaf arabiif ajam hin jenne hundaafuu gammachuu rabbi haa kennuu fi jaalala rabbi haa kennuu fi sila zabarul akhir dirra garoo waan tokko na dhibe nama wal jaalatu iddoo adawwiin akka maaliif akka baay'ee ayyo adawwii qabaachuun bareeda gaariidha akkami gaariidha adawwiin namni qabu gaariidha adawwiin namni qabne jiru namnummaa adawwiin qabu samaan nurraa adawwaa nuti faan amma miskiina waan takka gartee fiifuu musaafaraa kanarra yaa'u jirra waan irraa nutti adawwaanii dhabee baran kana waan asida nutti taaniif kana jechuu kiyya akkasitti fedheeti maaliif asida nutti taanii maaliif maarree ati malaaqaa takka kaawwalii lallaaqan takka boo namni keenya kunis yaaboo ija takka amma dhiisi tanama keenya tana sanii je'ee sattaruu qabna beektee waan nama keenyaatti illee jira takka. Narraa dhiisi garuu namni raajii nattaa beekta. Akkasii. haa galatoomu hamtuu yaadee fi hatoltu yaadee hundi keessanuu galatoomaadha. Hamtuun abbumaaf galtii beekan. Hin turtu. Warreen nu gammaddanis teessuma amma nuti teenyu kanaaf nu gammaddanillee galatoomaadha. Warreen gadditanillee galatoomaa isiniin jennaa. Kunoo gammachuu fi jaalalaan as deebinee naaf arafeelleeni amma gaa wanti takka hin jirtu nudduu keenya. Kana keessa ammallee warra duraa wajjin jirru, ollaa duraa wajjin jirru, warra duraa wajjin akka gaariitti nyaachaa jirru hunda keessaa bakka biraatti mana jijjiirrannee amma warra gartee bira galle kana afaan isaatis hin beeknu shimbiroo lagalagaa afaaniin dubbattiin jenneere amma gaa keessan barree ganaadha keessa barraa akkasi gaa inshaallah hanga namootaanis wal barree gaa hamtuu rabbi nu du'aa qabu namoota kanaanis inshaallah khayriidha jennee yaanna mee itti dabri yaada ibsi gaa jana lakka. Ani beektaa gammachuun tiyya gammachuu teessanii gammachuun fayyuuzaa gammachuu teessanii gammachuun walumaa galattuu gammachuun teenya gammachuu teessanii hordoftoota keenya isiniin jeetiin jira alhamdulillah galata rabbii nutillee baay'ee gammannee namni tokko afaan tolaa waliin dubbatee deebii walii deebisee gaafatamuu jechuun baay'ee takka gammachuurraa kan ka'een isiniin jaa yaada waliin dabarsatee namni tokko jiraate jechuun jireenyi isaa gammachuu jaama walumaa galattuu bashannannee jirraa hun alhamdulillah galata rabbiiti akkanatti hunogaa anaaf isillee yaada hordoftoota keenyaaf deebisaa jirraa warri akkuma isin jettetti gadditanilleen gadda keessan firraa dhiisaatii gammachuutti deeffadhaa isiniin jennaa warri gammachuutti jirtan immoo gammachuun teessan galma isin hageessu asumaan gammannee gammadaa isiniin jenna baay'ee takka gammachuun teessan gammachuu teenya nutillee itti fufaadhaa hamtuu akkasii gaa hordoftoota keenya hunoo baay'ee takka warri du'aa inuu gootanis hedduu takka galatoomaa isiniin jennaa keessattuu namni nutti dhiyaatee garaa nutti dhiyaatee baay'ee takka du'aa inuu gootan baay'ee takka du'aa isinillee ni goonan isiniin jaa hedduu takka haa galatoomaa. Hundaafuu du'aa ni goon. Galatoomaa Oromoon hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Akkasiin isiniin jaa ijjaamtuun isiniin harkini adawwii rabbi nurraa haa qabu rabbi nu haa bilisoomsin isiniin jaa. Waan barbaaddan hunda harkadhaa rabbi isin haa kennu. Fayyaa rabbi isinitti haa ta'u. Khayrii walitti isin haa qabu. Hamtuun adeemaan adeemsa hamaa dubbataan arraata hamaa rabbiin isinirraa haa qabu. Akkasitti rabbi wal afaan isinin fidinii khayriin deemu maleedha inshaallah. Nutilleen du'aayin nu jabaadhaa isinin jenna. Hamtu isinirraa haa qabu jaadhaa du'aayin nu godhaa isinin jenna. Akkasi gaafa nu otetteenyeeti fuulduree keessanitti waan jiruu fi hundaa'u isin dhageessisu jirra. Akkasi gaa tana sanii waan hafillee tana sanii jechuun fokkisaadha. Waa'ee namaatirraa jechuu fedheeti. Fokkisaadha aadiidha. Namnillee namuu hojii waan facaafatee murata. Innillee facaafates waan facaafate harkatu nutis waan facaafanne muranna.
takaraati gaa inshallah gama khiyyaan khayriidha yaadni osii hafe itti dabaladhu bye bye injaan khiyyaan akkasi gaa hordoftoota keenya baay'ee takka galatoomaadha hedduu takka galatoonfadha argaa isin galatoonfachuudhaaf alhamdulillahi rabbii keenyaaf galanni haa ga'u galanni guddaan haa ga'u jenne akkasitti ibaadaa gurguddoo gartee riskii gurguddoo rabbiin isinitti haa cabsu nageenya keenya asumaan isin bira haa ga'u isiniin jenna alhamdulillahi galata rabbii namni tokko rabbii ibaadaa isin alaafis warri muslima taatanii amantaan keessan muslimaa ta'e jechuudha rabbiin tajabaatte isin alaafisu talaaffatte isin nyaachisu isiniin jenna akkasitti isin eebbisuu dhufne gaarraan tanuun alhamdulillahi nuti illee akka gammannee waliin taa'u jirra mannis haarayaa hannis haarayaa waa'idha oduu haarayaa dhagaadha itti gammadaadha isiniin jenna nuti jaalatti teenyas haariyoomaa deemti gaa maali way dulloomaa deemti haaroomaa deemti isiniin jennaa gaa huna hordoftootaa fi kabajamtoota keenya arraa gammachuu kana isinii qabannee dhufnee jirra warri gammachuu teessan baga gammaddan arafee feeruuzaa jettan hedduu takka galatoomaa isiniin jenna asumaanuu gaa hamma viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nagaan nu turaan isiniin jaa alhamdulillahi rabbil aalamiin